أما ها دبين ججب دورة دبين ججب دورة إيجا هيوني خيني والجه بودا دبين ججبات شادي مجرتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقنا جان دفتن ندي خيس جنو نمني مرياتي أكنا دوكي قد أخنو أنغنتي بركون إفي ديغان ومريات داوغي جنو خنو لالي تدفتن غاي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقنا جان دفتن ندي خيسن ها هاي ريفو أنا دوا أمي جيغا ديفنان نهي جبدا ماري هاي وان بوليسين أفارجت فوستي سنيقو دي غرطم مونغر أجاب مربي تي بر مني فارسي بولا جانين كمبر أمت مربي جيتشا فارسي بولا جو خانين أن غيان جئي في غافا مكا خنباسي فوستي قدو جرو لكي هفتامو لمون نوهيمي غيواريو نونجي ميغو يونسون غبيا أنا جيجو نوتي جيتشا نمني جي نوتي إلمان تايي دندا إلمان جاور محمد إلمان مرو دربا جيتشا نمان فيدمنا نوتي جيتشا أمني فيدمنا ملي سيغلا جيتشا نم غيا هندا وجي بوستي سنيغو لكي هفتامو نكنا نونجين هاي قفو إسي ماتانا ماتي يادني پروفی آسکن نوام پروفی نزنیت کنه اماز پولیسو تا پروفی نزنی پوستی گولی پولیسو نی کنه جاجه دیگله هاي انتانه نهي جبدا و مال تاتنسا بلزكي بوبلزكي نانت مراتي والله يلقوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنا غان دفتن هندي كيسن ومي انبايت شير قولا أكما بيكمو يرون قيو مرة ججباتشات ديمتي إلمو باتي جهافا إلمو أمتا جهافا تدوكانو غرغرتوخنو شانيتو أسيت تشارجي قدتي يعني إلو أباب ورتي إلمان غتن سنگرتن سيغلا شانين انجرتو أبام سيفني واتكن جراني بيتنا قد دي بيتي جاءني دروان هاسوان إيسا دفتيتي ilman kana gataninis gafi da be ummanni kenya gafi tidiyay su ko shanen tun isa dufteti nama kana fitani jettani gafachu qabdani jechu sigale wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nutiraga male wa takayyan maqas wan nutingodinitti arkachu barbanu sigale sanifu akasin nu be khanuti oduni nam fitu ittuma duftan sigale ittuma duftan أما دبينا فاري اتخاذ شيطان تجمع بر شيطان تجخو نصيبا قبو وقيسني جنو الرقاوة جيني نما آنغو فدوخا قويا نصيبا قبن نما كملليكي يادو نما كباي سيادو خقويا أكا أباي ساندلتين شيطان تجخانو كفر ربنا قرسيسين أما لفتي قرتي ديجيتال الدنيا قدتي جرتي أكا غافة ملليك أكا غافة دارجي أكا غافة وياني سنيمتي nama tokko ajjeesuu dhiisi khaballaan addunyaa tana guutuu si arga inni ka gaafa mililikittiin jiraadha jaa yeroon akka gaafa mililikin ayyamtuuf si gale inni ka baaqiyyaa mililikittiin jiraadha jaa yeroon akkasin ayyamtuuf jechuudha nasiiban qabu bar nama nasiiban qabnaan mootummaa qaalicha shayxaantichaa ana qofa rabbiin agarsiise si gale san gubbarraan hayyoonni kun guyyaarraa si gale hayyuun na gubbaa taa'u kun kan rabbiin اتجرتي قديس اي جارو قوا خنا بربري خنا ميت خنا خيسه سوقيتو متخايتا نسي قال لي بلزكنانكو وي غرير راندام سنو بك ان خاين غر سي قال وي بلزكن اسي وان كان لالتني قوا بربري ميت اسيت تفيتيدو متخايتا ني بكسن كاي ابو ما يدبلزكن انوم بيخوجا اتخايدو متازي اي بلزكن داك يا ما كفتي قيام ما كفتي اكوما خوبان قبساينتي خوبان نياتن ابدن يله اندندايمو سينجي اندنداي امته خينيا فيطا بوقيسا سيغله فري تايي دندا جامي فري تايي دنديا فري ورا غرتي بوليتيكالي ور سياسا فري جاي سنين رانفتنا تايي دنديا لينچ سبا
goote if kennee gartee arra tokkummaa kana sabaa sablammii wajjillee nu taraaree kute firii taayee dandayaa jira. Sigale hayyoota keenyaaf sagalee ta'uu hadu'eef rahmata kadhachuu hajiruu fi sagalee ta'uun dirqamaa jechuu. firii taayee dandayaa jira. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma yeroo dalagaati mee sagantaan dhufee fittiin kutaa isin maal gootan invite share gootaniiti waliin gaggeessanii jechu. Akkuma beekamu haala yeroo jetti haalli yeroo arra mootummaan Affaar ibsa akkumaan isinii posti godhe Affaar keessatti rabshaa guddaatu amma dura dhalate arra gartee dhiibatee gabbee malee rabshichi kharraati miti jechu. Obboleessa ministeertitti raayyaa ittisa san nama qabateeti Eeltiraa keessatti leenji'u jira. Isa santu gad dhufee poolisoota hunda keessa seenee girgiriin taatee jirti jechuudha. Mootummaan beeziin qabne. Mootummaan ummata keessaa bahe miidhu. Mootummaan ummata isaa dildila tahee aangoo isa qabachiisen kabanye. Itoophiyaa keessa mootummaan beeziin qabne hin mo'atu. Amma jaawarriin dabalatee hayyoonni keenya marroo dirribaa faa maaliif akka sodaataman ummata isaanii bira fudhatama qabanii jiru. Sheeyxaantichi wanni akka jibbamuuf wanni akka tuffatamuuf ummata isaa biratti fudhataman qabu jechuudha. Yeroo hunda waan kanarra deebi'eetumaan isinii mootummaa yoo beeziin qabaanne biyya bulchuu hin dandayu. Dur namni Itoophiyaa juuhan ummata Amaara juuhanatti irkateeti. Amaara kana wajji biyya bulchaa jechuudha. Sigale hoteela taatu mana Amaara kana nyaatan dhalaa taatu waraanni Amaara kana sii fayyadama. Waa hedduu laa'ifi gartee social life kan jaaniin kana ummata kana wajji qabaataniiti ummata kana irratti irkataniiti warra sabboontota ifiinjuu kana miidhuu turanii jechuudha. Sigale miidhuu turanii jechuudha. Sheeyxaantichi dhufeeti dhiiga nama hundaa dhuguu seenee wallaalummaan isaa nama hunda jalaa yaaftee jechuudha. Itoophiyaa Oromoon hoggii Itoophiyaatti dubbatte dirqiidhaan Itoophiyaa tanatti jechuu jirra malee akka nama qullaa deemitti ilaalu jirti jechuudha. Itoophiyaa waan jaamu kana Oromoon gurraanuu dhagahuun feetu jechuudha. So saboonni Itoophiyaa miite hundinuu akkasii jechuudha. Saniifu mootummaan beeziin qabaanne mootummaan baramma asitti irkadheetiin taa'ee haasa'u jira. Yoo wanniin ittiin irkanne hin jiraanne akkamittiin taa'amee naa'e. Mootummaan bakkatti irkatu qabaachuu qaba jechuudha. Kun bakkatti irkatu hin qabu. Bakki inni keessaa hin dhufe jee himatu Oromoodha. Oromoon tan halkanii guyyaa gudeechisaa fixaa jiru tana jechuudha. Mootummaan kun beeziin qabu jechuudha. Saniifuu arra gartee Affaarilleen kana jala bullaa jettee sigale Affaar wanni ganda tokko hin geenye Affaarilleen sigale waan akkanaa godhu jirti jechuudha. Sigale saniifuu kun oduu aammee amma dhuftee jechuudha. Itti aansuudhaan wanni guddoon hin arra dhufeef dubbii Shimallis sheeyxaantichi Shimallis gatimee Shimallis dheengadda cafferratti albahuu ture sanii jechuudha. Irra guddaa ummanni keenya ni dagamtan. Waa irraanfachuu jaan irra guddaa shorti memorii qabdanii nuun jaan. Mee Sibahat Naggaati wajjiin hayyoonni kun jaaramee biyya qabachuu deema abadan hin danda'amuu je. Mee namni yaadu tokko akkamitti marroo dirribaatu Sibahat Naggaati wajjin duulaa jira. Jaawar Mahammadi Sibahat Naggaati wajjin duulaa jira. Dr. Tsaggaa'eetu Sibahat Naggaati wajjin duulaa. Profeesar Mahammadiitu Sibahat Naggaati wajjin duulaa. Meenuu fi Sibahat Naggaa eessa wal beeyna. Warri amata 27 Sibahat Naggaati wajji Oromoo rashanaa ture. Oromoo hiisisaa ture. Qeensarraa guuraa ture eenyu? Abiyyiimi. Sheeyxaanticha kanaami. Shimallis faami. Addisuu Araggaa faami. Fiqaaduu Tasammaa faami. Awwaluu Abdii faami. Mee qabsoon Oromoo eessa Sibahat beeyti. Sigale.
kijiba laal ummanni keenya akka sirriitti adda baafattanii fi isin dhufee jechuudha. Sibahat Naggaati wajji dhufuu deemanii. Sibahat Naggaa qabsoon Oromoo itti naajamtu. Shimee keenya siif deebifna. Dhageeffadhu. Hoggii namichi waa sitti himu akkuma namichi sitti hime dhuftee gadi nalbayin namni illee sitti